Maala nama na beektu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waan tokko nuuf yaadayina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka dammi ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus hin nyaannu midhaan hin nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbiin dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seennee waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf